kabajamtoota kiyyagaa dhiheenya kana haala garagaraatu gargar walirraa nu fageesse garuu barreeffamootaan isin biraan jira barreeffamoota haala jiruuf jireenya jaalalaa jaaruu irratti jalqaba jaalalatu isin jiddutti jaaramuu qaba dhaluma namaa kana jidduttuu jaalalatu jaaramuu qaba waan ta'eef jaalalti rabbii fardiidha ibaadaadha malee sunnaa miti jaalalti rabbii maleekarrattis ambiyaa irrattis sheeka irrattis ulamaa irrattis qeensii fi paastarii irrattis fi luba irrattis dirqama haawwanii fi manguddoo irrattis dargaggoo fi shamarran irrattis saba jaalala haasa'u malee saba jibba haasa'u ta'uun abaaramuudha. Kana cimsitee hubachuudha dubbisuun beekuudha siifin barreessaa jira dubbisii beeki. Namni hin dubbifne dubbachuun beeku. Namni hin dubbifne waan ji'uus hin beeku akka ji'uus hin beeku mirga isaa dubbachuun beeku. Namni dubbisu garuu mirga isaa dubbachuu beeka. Fedhii isaa ibsachuu beeka. Nama wajjin jiraatee nama wajjin walii galuudha beeka. Namoonni keenya dargaggoof shamarran dubbisuu irratti barreeffamoota dubbisuu irratti akka malee cimuudha qabdan yaada sanis dhugoomsuudha qabdan kana jechuun qaroomina addunyaa kanaati. An addunyaa tana guutuudhaaf nagayaa fi rahmata rabbiitiin hawwaa. Kana dirqama rabbiin Jibriiliin Rasuula irratti buusee maleeka irrattis buusee nama irrattis buusee waan ta'eef eenyumaafuu kiristaanaafis ta'e musliimaafis abbuma fedheefuu Rasuula irratti sallallahu alaihi wasallam jii qofatu naaf hayyamame malee Rasuula irratti balaadhaa fi ibiddi haa jiraatu lolli haa jiraatu jechuun naaf hin hayyamamne waan ta'eef lola Rasuulli keessa hin jirre eenyumaa wajjinuu lola Rasuulli hin hogganne eenyuma wajjinuu lolu lola shayxaanaati waan ta'eef dubbii gabaabduudha dhumaatiidha waan ta'eef karoora hin qabu lolli Rasuulli keessa hin jirre lola makkoo hin qabne rakkoo nama kaaya waan ta'eef isa kana kanarraa kanaaf akkanumatti abbaan barbaade fuudhee akka gartee abaajaa hilfaatti gartee shayxaanni nama fakkaatee abaajaa hilfaa fuudhee biyyee nyaachisetti isiniin hogganaati Rasuul injifattan jeensanitti yookaan akka asaabota lola Uhud osoo Rasuulli rabbii bakka gad lakkisinaa jee ajaja Rasuul didee bakka gad lakkisee caccabeetti lola Rasuulli rabbiin hogganne kamuu addunyaa kana gubbarratti biyya kamirratti eenyumti nu labsuudhaafis mirgan qabu. Arras Rasuultu labsa kalees Rasuultu labsa jechuu keenya dhaggeeffadhu. Karaa fedhuun akka barbaadeen sirrii barbaadeen. Rasuulli rabbii masaraasaa keessa jira malee du'ee biyyee ta'ee hin jiru. Rasuula rabbii qofa akiraa taa'ee duniyaa irratti hoogganuudhaaf kan mirga rabbi kenneef. Eenyumti akka fedhii keetiitiin gabroota rabbii ibiddatti naquu islaama rabbii ibiddatti naquu gabroota rabbii wal ficcisiisu mirga tokkollee eenyumaafu rabbiin kennine. Rasuulli hin hayyamne.
beekteeti. Ammallee loluun dura gamtummaatu caala. Tokkoomotu caala. Rasuulli Rabbii osoo qindeessanii hin jaarin aqiidaa isaanii osoo hin tokkoomsin karooraa fi yaada isaanii osoo hin tokkoomsin eenyumaahu lolatti hin kaafne Rasuulli Rabbii. Osoo leenjisin, osoo waliin jaalachiisin, osoo akka isaanitti waliif wareegaman hin barsiisin Rasuulli istiraatejii qabu, amantii istiraatejii qabuudha malee. Waan lolamuuf amantii qabuudha malee. Kan Rabbiin hoogganamu malee. Kan Kadiiriin hoogganamu yookaan kan Zibaazin kararraatiin hoogganamu. Islaamummaa moosisuudhaaf eenyumti nuu qawwee abdatu yookaan qawwee gabbaru hin jiru jechuu keenya. Diin Rabbii arraa miti kan nassarame. Gaafa inni nassarame Rabbii alamaa malee namni beeku dhaggeeffadhu. Fuula duraas gana nassarame ta'e yaadin nassaramaadha duraanu. Mootummaan Rabbiitis mootummaadha. Ifa Rasuulinis Rasuula. Diin Islaamis diin Islaamii. Ifa. Islaamummaan balaa addunyaa tanaatiif osoo hin taane Islaamummaan balaa kiristaanaatiif, balaa musliimaatiif, balaa dhala namaatiif osoo hin taane kan Rasuula isaa Rabbi erge rahmatan lil aalamiin godheeti erge. Islaamummaan barumsaa fi jannataa fi qananii dhala namaa hundaati. Kan faranjiitis, kan arabaatis, kan gurraachaatis, kan afrikaatis. Eenyumti nu Islaamummaa balaa namatti fakkeessu osoo hin barsiisin Islaamummaa jiraachisee gosa fakkeessee Islaamummaadhaan kabiraa balleessee kabiraa hin jiraatin jechuu. Eenyumti nu mirga kan qabne cimsee sagalee Rasuul ibsa jechuu keenya. Kan dhagaas dhagaa godhee jiraachisaa jiru. Kan kiristaanas kiristaana godhee jiraachisaa jiru. Kan faranjiis faranjii godhee jiraachisaa jiru. Kan arabaas godhee jiraachisaa jiru. Kan afrikaa godhee jiraachisaa jiru. Rabbal baarii haadun hadi. Waasi mutakabbiri. Dhagaanis akka dhagummaa isaatti kabajaa qaba. Mirgi isaa kabajameefii jiraachaa jira. Bineensinis jaldeessinis namninis rahmata Rabbiitiin jiraachaa jira. Mirgi isaa kabajameefii jechuu keenya. Dhalli namaa wanni ol fixuuf qawweedhaan xayyaaraan heera Rabbiif jidduudhaa darbeeti. Osoo heera Rabbiif jidduutti kabaje xayyaaraa fi qawweedhaan walin lolee walin fixu. Of jidduuttis dhala namaan barbadeessu jechuu keenya. Kana hunda kan fide tuffii Rabbiitii fi seera Rabbiitiin buluu diddaadha. Kun dallansuu Rabbiiti malee gootummaa ka ajjeeseetii fi kan du'eetii miti. Kabajamtoota keenya. Dhugaan Rabbii rarra'ee kan qalbii irratti hafu yookaan kan gurra irratti hafu osoo hin taane awwasaa saduun kan lallaxeena tasmaamii michuun astamaamaኝ የልብ ማረፊያና የልብ እርካታ ነው። أما صلى الله عليه وسلم جنة ملئ بلا في لول رسول ربي رتي هاجرات تسن جنة إفادو بيراتي